Toreto toba auso unasiro dole faka hawasil lenji sodika arka lachudinan harma muran arka kanudinan harka muran sanyi balle suda isagara bintu dana damsin wochi afanama hindu banes edukan hapan share goda so sirba taate so dansi taate so wambra taate share godani share goda walinga daddafa sinin jira mataki nuti waan dubbanne boodallee ni arganiif viidiyoo kenna boodallee waan arganiif ni dubbannaaftu akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii warri feesbuukaa iftuu nuuraa jala jirtan hundi keessan nu baga nagaan assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ummanni kabajamoo fi jaalattoonni kenna hordoftoonni kenna dafaati share goda akkam jirtanii nagaa asumaan isin gaafanna gaafii firoon qabuu fi asumaan itti darbina isinillee share goda nu bira dafa dhaabbadhaa isin jenna sa'aatii muraasa warri yaada qabdanillee yaada keessan inda barfattanii warroonni carraa ijoollee kennaaf ta'uu dadhabdan jechuudha warri sagaleen keessan dhagahamuu barbaaddan jechuudha warri sagalee keessan ijoollee kenna warroota man hidhaa keessan dabarsuu feetanii carraa isiniif kennina booda irratti dhuftanii yaada keessan ni dabarfattanii ijoollee obboleeyyan keetii sagalee ta'uu mirga qabdaa siin jedha tokko tokkoon seentanii yaada keessan dabarfattan ammaaf ammoo firoon yaada qabatee dhuferra isinii qooda isinillee yaada kana waliif share godhaa dhageeffadhaatii dhiyaadha share walii godhaa aye namni beeta share godhe yoo yaadni tolee yoo ta'eef nama share godhaa egaa akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii gabaabumatti gara yaadaatti seenna wanni jiru keessumaa ergaan har'aa kun ijoollee warra biyya faranjii kana keessa jirtan warra Yurooppii kana keessa jirtanii fi ergaa gabaabduu isinii qabna tokkoffaa namtichi diktaatarri kanama qalu kanama ajjeesu kanama buqqisu ka jiruu nama dhorgu Abiy Ahmad gara biyya Neezerlaandi dhufaa jira jechuudha affeerraa warra Awurooppaatiin dhufaa jira wanni inni as deemuuf ammootuyyuu akkuma beektan qawwee bitachuudhaaf diroonii ittiin ijoollee daa'imaa fi dubartoota ittiin fixu bitachuudhaaf ummata keenya buqqisuuf mallaqa ittiin argatu mallaqa barbaada mallaqa kadhaa maqaa ummata beela'eetiin maqaa ummata buqqa'eetiin kanaaf wanni inni dhufaa jiruuf jechuudha kanaaf ijoolleen teenya biyya Neezerlaand keessa jirtan akkasuma immoo naannawa isii warri jirtan Jaarman fa'aa warri jirtan jechuudha dhayxanii guyyaa borii kana hiriirri guddaan tokko qophaa'ee jira jechuudha hiriira guddaa kana ka qopheesse ummata Oromootii fi ummata Tigraay waliin ta'anii jechuudha fuuldura waajjira gamtaa Awurooppaa duratti jechuudha waajjira gamtaa Awurooppaa Neezerlaandi ta'uusaa namni hunduu ni beeka jechuudha waajjira gamtaa Awurooppaa san duratti ijoolleen hiriirri guddaan tokko qophaa'ee jira hiriira kanaaf ummanni qawweellee yoo ta'u taate qawwee kan caala qabu humnallee kan caala qabu kaloleellee ofirraa biltsiginnaa ofirraa dhoogaa jiru warra Tigraay kana jechuudha warri Tigraay kun ammaan tanatti qawwee qabna taankii qabna Oromoon taankii qabu hin jiru Oromoon taankii qaba waraana bilisummaa Oromoo taankii qabu garuu immoo warri TPLF Tigraay ni qaban jechuudha qawwee qabanii taankii qabanii lolaniillee ofirraa dhoorkanii jiranii ofirraa dhoorku qofa osoo hin ta'in Finfinnee akka Finfinnee deemanii lolanii jiranii kadhaa addunyaatiin akka biyyi hin banneef lolli kun akka magaalaan seenneef akka Finfinneen geenneef kadhaa isaaniitii fi nageenya agarsiisuu barbaadaniif jecha hagam takka fedhii nageenya akka qaban agarsiisuuf jecha Finfinnee jala ganii achitti deebiin kana jechuun kiyya warri humna hagana ga'u qabuyyuu gabbayee ummata isaati sagalee ta'a ofirraa dhoorkuu akka dandanillee dhibbatti osoo ofitti beekanii callisanii manatti hin galle ganamaa galgala waan ummata isaanii hin dubbatan ummata isaaniitiif ni birmatan ummata isaaniitiif ni lolan ummata isaaniitiif ammoo waan hunda godhaa jiran aarsaa barbaachisu hunda kaffalaa jiran diiyaaspooraadha biyya faranjii jira teessumti naa taate jiruun naa taate jedhee namni ciisaa jiru hin jiru jechuudha warra TPLF warra Tigraay kana yoo argitan jechuudha nutis ummata keenya kanurraa buqqaa jiru kana ni argina ummata keenya kanurraa beelaa jiru kana ni argina buqqaa'iitii rabbi nutti hin finne namaatu nutti fide
lola rabbi nutti hin finne namaatu nutti fide rakkoo biyya ambaatti illee baqattee ijoolleen teenya biyya Suudi Arabiyaa keessatti rakkoo har'a ijoolleen tun keessa jirtu namni hundu argaa jira jechuudha. Waalaikum salaam. Suudi Arabiyaa keessatti roorroon biyya keessaa kaate roorroon lafa Oromiyaa irraa kaate biyya ambaatti illee osoo nu jalaan hafin akka ilmaan Oromooti osoon hafin biyya Suudi Arabiyaa keessatti rakkinna irra ijoolleen teenya keessa jirtu namuu ganamaa galgala argaa ka jiru namni ka gabbayee dubbachuu biyya keessa gabbayee dubbachuu waan ilmaan isaanii illee gabbayee dubbachuu sodaate walumaan argaa jirra jechuudha. Kanaaf ijoolleen Neezerlaandii keessa jirtan Jarman keessa warri jirtan warri naannawa si jirtan dhaqaati diktaatara abbaa irree abbaa qawwee ka ummata keenya ummata nagaa fixaa jiru kana ka ummata keenya buqqisaa jiru ka ummata keenya ajjeesaa jiru kana akka addunyaan argitutti fuuldura waajjira gamtaa Awurooppaa san duratti dhaqaati ummata keenyaaf sagalee ta'a. Warri argitanii qawwee qabu warri taankii qabu ka akka Tigraay kun callisanii manatti deebi'anii hin teenne kunoo hiriira guddaa kana ijoollee Oromoo wajjin ta'anii qopheessanii jechuudha. Namtichi wanni inni deemuuf waa Oromoo argitee ijaaruudhaaf Oromoof jedhee Oromoof argitee Oromoo hidhachiisuuf miti. Oromoo argitee kan inni addaan qoqqoodee fixaa jiru argaati jiru. Guyyatti nama 50 nama 60 Wallagga keessatti nama du'a Harargee keessatti nama du'a Baalee Farsii Jimma keessatti nama du'a Boorana keessatti Gujii keessatti guyyaarraa namni keenya ka qalamaa jiru jechuudha. Guyyaa irraa guyyatti. Kana argaa maaltu nagahe ammaaltu nagahe jedhanii an hojii qaba an biiziidha nun baasu jechuudha. Hin ta'u. Kanaaf haga dandeenyeen ummata keenyaaf sagalee haa taanu isiniin jedhaa iftuullee waan jettu qabaatetti dabale. Yaa akkasuma akkuma ijoolleen Jarman keessa jiranii hiriira qopheeffatanii jiranii hiriirri isaanii kun akka jedhanitti anatti illee namoota keessumaa natti himanii guyyaa 19 jedhanii ijoollee keenya ijoollee mana hidhaa keessatti dararamaa jiranii ijoollee gubachaa jiranii ijoollee dhibamaa jiranii kanaaf sagalee taanaa sagaleen keenya akka dhagamu barri hambaasii dura dha'ineetiin akkasitti uummata keenyaaf sagalee taanaa jiranii qophaa'anii jiranii. Kanaaf wanni jiru asumarratti ijoolleen sagalee yaada dabarfattullee ni qabdi. Firoolleen asuma yaadni isaa kanuma dhageeffadhaa yaada keessan warri yaada qabdan kennachuu hin dandeessanii firoo gaafii baay'ee jiraatee waan haasawoo qabda uummata keetiif dabarsa. Yaa ani jechuun waanuma kana baay'ee waan importantii ta'e waan baay'ee akka emergensiititti jechuudha wanni kun akka emergensiititti ummanni Tigraay kun wayitima emergency illee wayitima hiriira akka tasaatitti itti dhufee akkas baanillee akkuma waan walitti himanii baaniitti baan jechuudha. Tattaaffin isaan godhan baay'ee takka namatti tola. Garuu nuti hoo akka Oromootitti ummanni Oromoo namtichi kun dhufee as biyya kana dhufee salphinna isaa addunyaatti yoo hin garsiifne waan inni uummata keenya godhaa jiru yoo addunyaatti hin himne warri biyya alaa jiru gochi isaa kanuma. Yoo wanni ummanni diaspora biyya alaa kana jiru godhuu danda'u waa lama waa sadii caalu jechuudha. Karaa cufuu hin danda'u, qawwee hidhatee loluu hin danda'u, tole jedheellee ni hidhatu, tole jedheellee bosona seenee lolu. Qananii fi argitee wanti baratee jira waan ta'eef jechuudha. Makiinaa gaarii, firaasha gaarii, teessoo gaarii baratee jira waan ta'eef dhaqee lolu. Garuu immoo wanni inni godhuu danda'u ni jira jechuudha. Tokkoffaa uummata isaatiif sagalee ta'uudha, hiriira bahee sagalee ta'uu danda'a. Lammaffaa immoo ummata beela'u ummata buqqa'u deebisee ijaaruu danda'a. Ka sadaffaa yoo akkam jabaa ta'e jechuudha waraana bilisummaa Oromoo ka qawwee qabatee xiyyiitii keessaa dhabe ka qawwee irraa booji'ee fudhatee qawwee waraana bilisiginnaa irraa qawwee konkaa kana qawwee qullaa irraa hiikkate xiyyiitiin ammoo keessaa dhumatti. Yeroo baay'ee waraana bilisummaa Oromoo ka jedhu qawwee ni hiikkanna xiyyiitiin garuu hiikkata xiyyiitiin hin dhumatti xiyyiitiin waan osoo dhokaasan dhumatu qawwee mootuyyuu argite boojineellee bitanneellee nu arganna xiyyiitii nuu bita meeshaa waraanaa nuu bita nu cinaa dhaabbadhaa akka jedhan kana jechuudha waraanni bilisummaa Oromoo. So namni diiyaaspooraa wanni inni gochuu danda'u waa sadiin kana yoo akkam jabaate jechuudha uummata isaatti sagalee ta'u uummata isaa ka beela'u ka buqqa'u kana gargaaruudha inni sadaffaa waraana bilisummaa Oromoo kana yoo danda'e gargaaru. Diaspora man wanni godhuu danda'u kana kan hiriira bahuudha biyya alaa kana keessatti sagalee ta'uuf jechuudha. Kanaaf guyyaa borii jechuudha. Guyyaa borii namtichi uummata keenya addabaabaa irratti fannisee qalaa jiru.
kaargitee goota kenna guyyarraa nu jalaa nyaataa jiru ka ilmaan Oromoo 50 20 bakka adda addaatitti maqaa shanee jedhu itti moggaaseetiin guyyarraa nurraa fixaa jiru. Milishaa Amaaraatu achi gasseenee har'aan tan Wallagga keessatti uummanni keenya buqqa'uu jalqabee jira. Baaleen keessa dheengadda beela'eetiin olii gad deemanii qamadii fi harcee guuraa fi turan. Olii gad deemanii bishaan dhugaatii uummanni keenya bishaan dhuguu dhabee hongeen buute bilisiginnaa waa'ee uummata dheebotee waa'ee uummata beela'ee hin dubbattu. Isin kabeetu nama keenya buqqisu, nama keenya ajjeesu, nama keenya fannisu kana jechuudha wanni isin beektu. Kanaaf ammootuyyuu uummanni keenya warri ala jirtan as keessa warri jirtan keessumaa warri Neezerlaand keessa jirtan akkasuma warri dandeettanii kara Jaarmanii irraa illee achi dhaquu dandeettan hiriira guyyaa borii kana irratti hirmaadhaati salphina namticha kana gocha isaa diktaatara namticha abbaa qawwee kana waan inni ijoollee teenya Suudi Arabiyaa keessatti tahaa jiru waan inni godhaa jiru dalagaa isaatiin gocha isaatiin ka ijoolleen tun achitti dararamaa jirtu kabiraa ilmaan Oromoo ka Oromiyaa keessatti guyyarraa nama 20 dhumataa jiran maqaan adda addaa itti mogga'ee shanee jedhamanii maal jedhamanii ka dhumataa jiran gocha isaatiin ajaja isaatiin ergamtoota isa inni gadi ergee argite kana godhi san godhi jedhuuniin namni keenya nurraa dhumataa jira, namni keenya nurraa buqqa'aa jira, namni keenya nurraa miidhamaa jira jechuudha. Jiruu dhabee kanaaf warri naannoo san jirtan uummanni Tigraay kunoo bakka mararraa deemee dhaqee achitti irratti hirmaachuu jira. Noorwee irraa deemaa jira, achi Jaarman irraa deemaa jira, Swiidin irraa deemaa jira, warri naannoo san jiru deemaa jira. Kanaaf guyyaa borii kana waajjira gamtaa Awurooppaa Neezerlaand jiru dhaqaati. Alaabaa keessan ammoo dhiiftanii hin dhaqina. Yeroo bakka akkasii namni keenya yeroo baay'ee bakka kana yeroo dhaqu bakka hiriiraa yoo dhufu alaabaa isaan qabatu. Bakka hiriiraa yoo dhaqu dhaadannoo isaan qabatu. Eenyummaa isa maaliif akka ati baateyyuu namni si beeku eenyummaa kan kee tokkoffaa alaabaa keetiin si beeka. Ammoo maaliif akka baate hiriira san maaliif akka ati baate kan beekuu danda'u ammoo dhaadannoo harkaa qabduun jechuudha. Tokkoffaa dhaadannoo harkatti namni keenya yeroo baay'ee bakka hiriiraatti bakka hiriira hedduu deemee argee jira jechuudha. Harka qofa kiisii kaatee dhufaa namni bakka san yoo gahiyyuu ka sagaleen dhageessifneyyuu jira. Kaachuma oolee galus jira. Ka keezii mootummaatiif suuraa ka'uuf dhaqus jira. Kanuma hundayyuu irraa barannee waan duraan dabre irraa barannee wayita achi dhaynu dhaadannoo keenya qabannee haa dhaynu wayita achi dhaynu alaabaa teenya dhiifnee hin dhaynu. Akkuma warra Tigraay. Ka warra Tigraay kana nama inaafsisa. Yeroo bayan alaabaa isaanii lafa kaa'anii hin bayan. Dhaadannoo isaanii lafa kaa'anii hin bayan. Warri Minilikkuun akkas alaabaa isaanii akkasitti akka haga baay'atu alaabaa likkii isaan beeku jechuudha baay'inni isaati. Namni keenya immoo waan akkasiisan baay'ee waan ofii jibbuu natti fakkaata yeroo takka takka. So ati yoo of hin taane waan keeti yoo hin boonne immoo namni argitee waan kan keessii qabatee si dhufu hin jiru. Tigreen ka ofii qabattee dhayti atis kan kee qabadhuuti dhaqi rakkina biyya keessatti tahaa jiru miidhaa uummata keenya ragaa jiru ka dubartoota ragaa jiru ka daa'immanii ragaa jiru ka qabsaayota keenyarrayyuu gayaa jiru. Har'a dhaabbileen siyaasaa Oromoo akka jiru maneedhaa jiran. Jawaarii fi Baqqalaa fa'aa nama muraasa gabbayee ilaalaman jechuudha. Daawud Ibsaa irraa jalqabee haga gadiititti akka jiru maneedhaa keessa jiran jechuudha. Dararamaa jira, dhukkubsataa jira maneedhaa keessatti. Kan nuti maqaa beenutu hedduudha malee kan nuti maqaa hin beekne immoo baay'eedha jechuudha. Kanaaf piliis garaa walitti hin jabaannu yaa Oromoo. Mee dhageeffadha yaada namni isinii kennu dhageeffadha. Har'a namni kun har'a ofii isaatiin as beeksiitiif yookaan dhimma ofiitiif miti kan dubbataa jiru. Dhimma keenyaaf kan dubbataa jiru dhimma Oromootii fi yaada keessa wal jijjiiruudhaaf. Kanaafuu ijoollee mana hidhaa jiraniif sagalee ta'uuf ijoollee mana hidhaa jiraniif sagalee ta'uuf kan dhufneef jechuudha. Kanaafuu sheer walii godhaatiin namni yaada qabdanii lakkoofsa tokko barreeffadhaatii argadhaa seentanii yaada keessan dabarfattan jechuudha. Waan yaada qabdanirraa yaada keessan ni dabarfattan. Yaada keessan isinirraa fuuna. Wanni nu baaneef sagalee uummata keenyaa ta'uu fi uummata keenya karakkataa jiru, ka hidhamaa jiru, ka gubataa jiru, ka har'a ka miidhamaa jiru, karakkataa jiru, ka gubataa jiru sun eenyuti nuyi ana sii bara nama biraati miti bara. Sagalee inni sunarraa namarra yeroo nu rakkane nu bira dhaabbachaa turedha. Nama yeroo nu dhibamne nu gargaaraa turedha. Nama yeroo nu dhukkubsanne nama masjiida ijaaraa turedha. Nama Oromoo gargaaraa turedha. Agartee ijoollee Suudii Arabiyaa jechuun ija teenna akkuma dura jennettu ija teenna ijoollee Suudii Arabiyaa. Sagalee uummata keenya ta'uu fi sheer godha amma osoo nu daansiidhaaf sirbaaf baane waan isin godhattan waan isin gootan anatu beeku.
Kanaafuu sheer godhaatii warri seenuu barbaadan carraatti fayyadamaatii seenaatii sagalee keessan dabarfadha. Yaa akkasii ijoolleen naannoo san jirtan warri Neezerlaandi keessa jirtan warri ammallee Jarman deemtanii dhaquu dandeettan warri naannoo sanii warri diraayiv gootan makiinaadhaan deemtanii dhaqanii saala sadi diraayiv gootanii dhaquu dandeettan dhaqaati irratti hirmaadhaa isinin jedha. Warri yaada kennachuu barbaadan lakkoofsa ergadhaati invaayitii ergadhaati isin request isin haa gootu galatooma ulfaadhaa iftuu atillee galatoomi nama yaada irraa fuudhi cimboota ammoo tuyyuu yaa. Thank you. Warroonni yaada qabdanii ijoollee kennaa fi sagalee ta'uu barbaadanii akkuma laayivii seenanii firoo affeerra jirra firoon dhufee yaada ofii dabarfatee jira. Asuma Oromoon waliin arrabsina nama wal arrabsuun wanni nu diqqeessee nu salphisee har'a duubatti nu hambisee diqqeena nu wal diqqeessinuu fi arraba nu wal arrabsinuu fi waan hin taane kan wal goonu osoo nu wal diqqeessuu baanne osoo nu wal arrabsuu baanne jechuudha. Har'a namni nun tuffata. Arra nu wal tuffannaa, nu wal arrabsinaa, nu waan hin taane waliin jenna, kormaa akkam nu godha. Kormaa nu ajjeesa. Kanaaf ijoolleen Suudii Arabiyaa jirtanis, ijoolleen naannoo biraa jirtanis warri yaada kennachuu barbaadan namoonni tokko tokko yaada sammuu isaa qaba. Yaada sammuu isaa qaba. Kanis sagalee dabarfachuu hin dandeenye. Yoo dabarfachuu fedhellee kan sooshaal miidiyaa irratti fooloon isaatu xiqqaa ta'e, feesbuun isaatu xiqqaa ta'e namni isaa dhaga'uu hin dandeenye. Namoota akkanaatu jira. Kanaafuu namoota akkanaa kana kan sammuun isaa dhimma uummata ofiitiif, lammii ofiitiif, saba ofiitiif cinqamte warri seentanii yaada dabarfachuu barbaadan okey rakkoon hin jiru. Wanni irratti wal lollu hin jiru, wanni irratti wal arrabsinu hin jiru. Nu har'a dhimma keenya osoo hin taane dhimma uummata keenyaati. Dhimmi uummata keenyaa dhimma keenyaa, rakkoo keenyaa. Har'a wanni boonnee uuguu jennee arra waan tokko dubbate ati maaliif akkas goote osoo ijoolleen Suudii Arabiyaa keessatti rakkachaa jirtu osoo ijoolleen Suudii Arabiyaa keessa si gammachuu maaltu sitti dhaga'ame gizee jedhamu akka nama uummata sanii yaadeeti ati uummata sanii yaaddeeti miti hammas jala deemee nama arrabsu ka waan hin taane namaan jedhu wasa inni jechuudha ati uummata sanii yaaddeeti miti saba keetii yaaddeeti miti kijibaa olii gaddeemsa jechuudha yoo dhugaa uummata keetii yaadde naman arrabsiniiti gabbu'i uummata keetii sagalee ta'iitii sagalee dubbadhuutii sagalee nama nu afaan Oromoo jiraatu tun gara biraatti jijjiiramee afaan biraatiin dubbatamu. Maaliif akka uummata keenyaaf cinqamaa jirru akka uummata keenyaaf sagalee ta'aa jirru addunyaan nu argaa jira. Hundi addunyaa beekaa jira. Yaa uummata kiyya rabbi keessanii jedhita namoonni yaada qabdan ergaddaa. Namoonni yaada qabdan dabarfadhaa sagalee uummata keessanii ta'a. Sa'aatii kana yaa ijoolleen Suudii Arabiyaa yookaan ijoolleen biyyoota Arabaa irratti waan ta'eef seenuun ulfaata. Kanaafuu seenaa fi yaada keessan dabarfachuu dandeessanii isiniin jedha kabajamtoota kiyya jaalatamtoota kiyya ilmaan Oromoo hundi keessanuu isin jaalannaa isin kabajnaa wal arrabuu fi wal qeequu fi waan hin taane jechuu dhiisaati lakkoofsa tokko ergadhaa. Yaada qabdu. Erga jira eenyu itti gaafatama isee erga jira neetwoorkii keenyatti fakkaate. Oromoo yaada qabdanii yaada keessanii